Alartai? Guyyaan isaabaa digi. Kitaaba dubbisuu jalqabdee? Namni dubbisu. Dubbisuun waa Duuba keessa beekumsi maal lamaa godha? waa beekuun turuu dandeetti. Isa guyyaa isaaba maaluma jiruuf deedarraa. Waan si habsisuun qabaadha. Dhimma cimaaf isa barbaadu. Aduh. Maal amma hamba waa dhimma cimaa waan si habsisuun qabaa? Tole. Nattaas maala nabbaatee jiru. Akka natti hin eegamne sodaachaan jira sitti mu. Jedhi maali? Bara baay'ee sodaadhe kutadheen dhufe guyyaadhaan. Jedhi rakkoo qabuun jedhu. Maali gaafa qofuma kun natti cimte beekta qofaan bula jilba koo maddeen bula. Jilbi gosa buqqooqee tiraayisiinis naa ta'u dide mannan fuudhan jedhe. Waaqayyo si maaltu kadhata koodha. Kadhata koo. Kadhattaayi. Ijuma kooni na agarsiisuu fi maaloo dhimma koo qabdu se'i. Maaloo. Kanuma ammoon jedhee man eenyuti qoy eenyumti yeelmee qalbii seetti kun eenyu isheen tonnee gabrette kun eenyu. Maali immoo bal'aan kun durboo bareedduu wayii argitee beekta yoo ta'e ishee mana. Maali eenyu natti himi eenyu. Waa mudaan kan bakka namummaan koo fudhatte qalbii koo qofaa mini waan si dhibu. Eenyu maqaan isheen siin jedhini. Boontuu. Boontuun beektu. Boontuu jedhee fokkistuun hin jiru. Boontuu? Boontuun kamii? Maali boontuu boontuu tafarii ishee duubaan beektu. Boontuu tafarii nama gashaa moo? Ishee maqalloo diimtuu moo? Bareedduullee. Ishee madheertu sana? Qoy mee qoy. Maal dhaab? Haati keenya dhageessi qoy. Maal? Qoy hin jedhu. Maali immoo maal? Kottu. Bismillah. Iccitii tokko jira nama. Waan ati miiri tokko jira. Boontuuni. Haati keenya nu dhageessi. Boontuuni. Obboleetti. Qoosaan maali abbaatisi qoosuu jalqabdee nama guddaadha ni ati. Boontuun obboleettii keetiin siin jedhu ani ina ishee fuudhuu hin dandeessu. Galee akka gootuudhaaf ina. Amati jaaladhee akka malee mee jaalala bulummaadhaaf dhiiga tuumsi jaalatu. Kanaafuu. Anoo obboleettii koo fuudhaa riini bakka. Ila ishee fuudhuu hin dandeessu akka gootu naannaa kana miila kee dheereffadhuuti iddoo biraa barbaadu. Safara kana dhiisi. Naannoo kana nama dhiisiiti safara biraa barbaadu. Maal abbaa dursitee natti immoo sirra ture firri kee kana obboleessa kee obboleettiin kee kana adda baasii natti miitiin jechaan ture dura. Amma qabii ziyaada akka addunyaa safara kanaan tole siigalee mini iddoo biraa barbaade miila dheereffadhuu dara safara kan dhiisi siigalee. Tole waa jaalalaa beekta gaa dhiisuu yaada obboleettii koo fuudhaa rimaa nan dhiisaachi. Seensi. Waan kunini. Kuni akka miila safara kana dhiisi baa'uudha. Safara kana dhiisi. Iddoo bira barbaade. Maalan godha? Maali? Wantuu fuudhadhaan jiraa kun. Maal taate? Maal akkas gurraacha? Aduu magana. Aduu maalidha? Ishee kuni qofaataan akkasuma nama gurraachessadha. Naa bareeshi. Tole. Amma maal taate? Amma ni waan hin ta'e qofaataan hundatti cimeera. Jilbas kana jalaa amma dira kun barbaadu. Sigaleera gurraachis kana jalaa amma dira kun barbaadu. Nan fuudhaa sadumaa nan fuudha. Dhageesseettani? Waaqa si maaltu dadhabaman jedhe. Ilili. Galata kee. Kanuma ammoo eenyudha? Meetii dhaga. Meetii? Meetii. Meetiin. Maaltu sinaa isa siin akkas? Meetii beektuni? Maalitti beektati nama wajjin? Meetii mantala mangashaamu. Eessatti beektati? Na argiteetta wajjin? Atumi. Cabiiti haa cabsu. Nama hin guddattu. Ilaame. Waa kun timee.
Maali abba? Yaa cabdu laaji. Caabii nama ta'a. Beektaa ishee galas. Kun isa godhetti godha. Haati kee nama dhageessi qoy. Maali jaarsi kun immoo waan qubadde malee naam Aku, meetiin ati jettu kuni obboleettii kee. ammas obboleettii haadha nan gadda jechuudha. Naan dhaggeeffa ati mee maaltu naannoo kana keessatti naannessaa? Maaltu qeetti si deebisas? Akka kootama qalamee maaloo diina miila dheereffadhu si kootama qalameedhaatiin nati naannoo keessa deebitee naannoo mati haafuun. Sittan beemu kootama. Natti bahuun keellee safara keessa deebi'u sittan beemu akkasuma ta'a ga'e. Natti deebi'uun keellee xuruudha wuti. Safara kanaan baay'ee kaayii maal? Baay'ee. Namni safara kana hundi ishee obboleettii godha jechuudha. Eeyyaa obboleettii keedha si jechuun kun jiruu laamma jiru. Maal abba? Jiruu lakki jiru amma obboloon baay'ina amma ta'e jiru. Yeroo amma obboloonni kee jiru gati ta'ee fi miidha deebi. Hundi isaanii kan keedhaare. Amma hundi ta'uu danda'u garuu jiru laamma jiru. Diigalamni jiru. An bakka fuudha malee nama juudhaa isa bakkee. Gaman keetu ilaatumti gama cee malee ani ajaa'iba godheen. Hin fuudhu siin jedhe. Maal obboloota koo fuudhaare? Asiin baanan achiin baanan hundumtuu kan keedho. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Sirriidha qoy sirriidha. Amma maa inni beektaa? Safara kana keessa baay'een deddeebi'aa ture. Safara kana keessa durii baay'ee man deddeebi'a. Ati muuza bara biraa dhattee nan dhuurtuu maal ati annuun iddoo biraa dhaqqee. Bakka fuudhan malee affeeranii abba na dhiisime. Fuudhu maal kun? Maaliifuu ilma baadhaaleen akkuma jirutti natti beeku. Akkuma jirutti na dhaalee kun. Natti bahuun isaa illee utuudha. Gabaa obboleetti isaa fuudhee abaarsan taane nutti bidamu. Adillee sila uduloomeera ofumatti abaarsan taane fidamu. Waaqayyoo eegate. Ijoollee koo akkuma cirrachaa safara kanatti baay'ee eegati waaqayyo. Duuba isaanii adeemsicha safara kana. Dheeratu miillisa. Maal kun dheeressati waaqa. Caan! Eega! Bunni kee kun mataa matangaatee. Kana waaqumti natti fuudhan jedhe.